Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirra jirtu ijoollee Oromoo nagaa fayyaa keessanii. Har'a viidiyoo gabaabduu takka qabadhee isinii dhiyaadhe. Isiin illee baay'ee isin fayyaddi. Dhageeffadhaa, viidiyoon illee gabaabduu waan taateef jechuudha. Wantoota kara biyyaa yeroo galtan dirqama bitattanii galuu qabdanii fi ka gongumaa bittanii galuu hin qabne isiniifin himaa jechuudha. Inni tokkoffaan akkaan malee barbaachisaa kan ta'e kaameraadha. Kaameraa yoo bitattan kaameraa guddaa jechuudha, kaameraa jabaa jechuudha, kan hojii gurguddaa ittiin hojjetuu dandeettan jechuudha. Kireessuuf illee hojii adda addaa ittiin hojjetuuf baay'ee isin gargaara. Fakkeenyaaf gaa'ila adda addaatiif kana maal jedhamayyuu gaa'ilaa fi guyyaa dhalootaa maal ka jedhamu kana sirritti kabajan waan ta'eef amma Itoophiyaatti wanta akkana babal'ataa jira waan ta'eef guyyaa gaa'ilaa bichaa viidiyoo qarratsuuf ediitii wantoota adda addaa godhuudhaan jechuudha gara 10,000 gara 15,000 kafalamaa fi jira jechuudha. So kanaaf kaameraa yoo kireessitan illee yoo ittiin hojjettan illee bu'aa guddaa irraa argattu jechuudha. Kaameraan sirriitti barbaachisaadha. Yeroo kamiyyuu maallaqa zim jennee baafnee wantoota garaagaraa wantoota hin barbaachifne biturra gara biyyaa yoo galle gara fuulduraatti maaltu nu fayyada maaltu nu hin fayyadne ka jedhu addaan baafnee beekuu qabna jechuudha. Kana kanin jedhu shamarran bichaa miti dhiirafillee jechuudha. Keessatti garuu irra caalaa shamarraniif jechuudha. Shamarran yeroo baay'ee wantoonni nu irratti xiyyeeffannu wantoota garaagaraati jechuudha. Wantoota akkanaati miti. Inni biraan mootu wanti isin beekuu qabdan kompiitarallee akkaan malee barbaachisaadha. Kompiitara asii yoo soo bittanii galtanii yoo itti fayyadamuu hin barbaadin gurguratus ni dandeessu jechuudha. Inni itti aansu mootu akkuma pikchar irratti argitan telefoona jechuun bilbila yookiin moobaayilii jechuudha. Moobaayilii ismaartii yoo bittan biyyatti illee yoo galtanii waan baay'ee ittiin hojjetuu ni dandeessu. Kaachirraa hafe mootu gurguratu illee ni dandeessu jechuudha. Ismaartiiwwan silkiiwwan ismaartii ta'an ni jiru. Silkiiwwan akkasii bita. Inni lammaffaan immoo inni sadaffaan immoo shamarraniif jechuudha. Sirriitti akkaan malee ka isin barbaachisu dhugaan isinin jedha warqiidha jechuudha. Namni warqii qabu waa hunda qaba. Warqii waa hunda jijjiiraa waa hunda bita waan ta'eef warqii dirqama shamarran warqii bitatu qabdu jechuudha. Maallaqa bichaa asii ergitanii maatii bira kaayaa maatii bira jiraa gaaf galee irraa fudhadhaa wantoota akkasii san dhiisaa haga dandeettaniin warqii bitadhaa jechuudha. So gaafa rakkattanis gurguratuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni tokko immoo akkanumaan wantoota adda addaa wantoota akka firiijii waan akkasiisan hin bitinaa jechuudha. Yoo waan akka maashinaa wantoota garaagaraa gibbii keessan keessa waan hojjettaniin yoo barbaadan maashina kana bitadhaa jechuudha. Maashina kana sirriitti bal'inaan booda irraa haasofna. Maashinni kun killeema fiddanii killee keessa keettu eegasii killee kana gara caacuutiitti jijjiira jechuudha. Bal'inaan viidiyoo isiniif hojjedha yoo barbaadan komentii jalatti naaf barreessa. So ka itti aanu waan akka firiijii gongumaa bituudha hin qabdu jechuudha. Inni tokkoffaan qaraxa Itoophiyaatti baay'ee isin gaafata. Achirraa airpoortirraa iyyuu karaa booletti buuftanii boolirraa karaa naannoo isin jirtanii galchuudhaaf wacii baay'ee isin gaafata jechuudha. Isuma dhugaa wanni kun waan namoota baay'ee quunnamee hiriyoottantii waan beekuufi gongumaa namoonni baay'een asii bitanii galanii jechuudha. Airportitti qaraxa yoo itti gaafatan achitti dhiisanii biraa deemu jechuudha. Asitti 3,000 4,000 riyaala 5,000 dirhama 6,000 bitanii gaafa biyyatti qaranni baay'eeti ta'u airportimatti gatanii biraa deemanii jechuudha. So kanaaf jecha waan bituu qabdu beekuudha qabdu jechuudha. Dirqama jalqaba jechuudha. Waan akka ovenii forni isa jennuun jechuudha. Pikcharii asirratti argitan kan waan akkanaa kana gongumaa hin bitinaa jechuudha. Dogongoraan illee haa ta'u hin bitinaa waan kana maaliif isinin fayyadu waan ta'eef jechuudha. Wanni Itoophiyaa hin jiru dhugaan isinin jedha sirriitti jira jechuudha. Itoophiyaa meeshanii maallaqa malee maallaquma bichaa qabadhaa galaan malee meeshaan sirriitti jira jechuudha. Biyya keenya keessallee jechuudha. Namoonni tokko meeshaan waagan isaa ol ka'e biyya hin jiru jedhanii uffatallee hin baay'isinaa jechuudha. Uffanni illee faashinii nu asitti arginuu fi faashinii biyyatti arginu tokko miti. So kanaaf wantoota akkanaa kana wantoota isin fayyadan bitachuudha qabdu jechuudha. Yoo isinitti tole wantoota akkanaa kana yoo akkan qabadhee isinii dhiyaadhu yoo barbaadan komentii jalatti naaf barreessaa, subscribe naaf godhaa, maatii naaf ta'aa, na jajjabeessaa, na bira dhaabbadhaan isinin jedha.